warreen appilikeeshina kana beekan hogguunan xiyyeerra oofuu akka gammadan niin beeka waan isa beekaniif jecha inninis HA tunnel jedhama. Yeroo duraa appilikeeshiniin akka kanaatti hojjetu hin turre ammoo idduudhaan dhiyeenya kana ni dhaabbate. Amma ammoo humna godhatee deebi'ee jira. Mee isa kana bannee isaanii nammaan tan hojjechuu jira waan ta'eef waliin ilaalla. Fakkeenyaaf dalagaa jira. Ammoo serverii isaa keessa waan hin jirreef liinkiin tun bakka biraatii dhufti. Liinkiin tun eessaa akka dhuftu waliin ilaalla. Hey there. Subscribe to my channel. Also press this bell icon. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenya siin daganne obboleen kiyyaa kan xiqqaa fi guddaa gamaaf gamana jirtan hundi keessanuu isiniin jechaadha. Liinkiin tun eessa akka argamtu waliin haa ilaallu. Telegiraama keessa gasseentanii telegiraama chaanaala Gadaa Orootuu hogguu inni kun isiniif bahe asirratti hogguu gabbuutan haa tuneeliin dalagaa jira. Liinkii kanarratti hogguu godhootan achiin isinii ba'a. Kanaafuu itti fayyadamuu ni dandeessan achii booda. Waan biraa takkallee isiniin feesisu hojjetaa jira moo hojjetaa hin jiru kan jedhamu waamata akka tuqeen isiniif biraa deema. Fakkeenyaaf miidiyaan keessan jaalatamaan TikTok haa jennu. TikTokiin hojjetaa jiraachuu akkasuma argitan jeetii yaada. Hordoftoottan tiyya kabajamoo viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuu